gameessi siyaasaa Jawaar Mohammad mata duree haala amma keessa jirruufim boqonnaa qabsoo itti aanu jedhu jalatti boqonnaalee qabsoo sadeen jalqabaa boqonnaa dadammaqiinsa boqonnaa ijaaramiinsaa fi boqonnaa biyyoomsuu ilaallee jirra. kutaa lammaffaa fi xumuraa har'aa keessatti ammoo boqonnaa aangoo qabachuu fi boqonnaa dimokiraatessuu ilaalla. Ansaraa Isabaatiin gamagummaa kaameraatiin Abdii Jamaaltu nafaana jira. Kun mil'oo Tibbanaatiin. Namni siyaasaa Itoophiyaa fi qondaalli dhimma alaa paartii Koongiresii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohammad jeequmsi keessaa fi alaa Oromiyaa fi Itoophiyaa raasaa jiru dogonkora aangoo argame cimsachuuf jecha raawwatameen jechuun boqonnaa aangoo qabachuu keessatti ibseetii jira. Akka Jawaar Siraaj Mohammad jedhutti qabsoon uummata Oromoo mootummoota Haayile Sillaasee dargiif wayyaanee keessa boqonnaawwan dadammaqiinsaa ijaaramiinsaa fi biyyoomsuu keessa darbee bara 2018 qabsoo qeerrootiin gara boqonnaa afuraffaa aangoo qabachuutti ceehee jira jedhe. Qabsoon Oromoo baroota darban keessa geggeeffamaa ture bara 2018 sirna alagaa aangoo irraa buusuun murna Oromoo abbaa irree ta'e akka aangootti bahu taasisee jira jedha. Intalli Jawaar kuni aangoo jechuun karaa qaamni tokko dantaa ittiin raawwachiisu jechuudha. Aangoo dhabuun harka namaa yookaan garee aangoo qabuutiin roorrifamuuf saamamuu fi miidhamuuf nama saaxila. Aangoo qabaachuun ammoo miidhaalee kana ofirraa hambisanii dantaa hawaasummaa fi dinagdee guuttachuuf gargaara. Kanarraa ka'uun yoo ilaallu jedha Jawaar sabni Oromoo dammaqee ijaarame Oromiyaa ijaarachuun afaan ofiin barate birokiraasii hundeeffatee magaaloomus aangoo hin arganne jedha. Xiinxalaan guddaan gaanfa Afrikaatti kiila lixe Jawaar Mohammad. Uummanni Oromoo Oromiyaa ijaaratus bulchiinsa isaa aangoo guutuu waan hin qabneef dantaa siyaasaa fi dinagdee sabichaa galmaan gahuun hin dandeenye. Afaan ofiin barachuu fi aadaa isaa calanqisiisuus danda'us afaanii fi aadaa san guddifachuuf leecalloo irratti abbummaa hin qabu ture jedha. Oromoon miiliyoonotaan magaalatti galus Oromotu magaaloomee malee magaalaan hin Oromoofne kan jedhu barruun kun magaalaan takka saba san fakkaachuuf sabni sun aadaa faaya yookaan aartiin jiruu fi jireenya magaalaa sanii irratti dhiibbaa godhuun of fakkeessuu danda'uu qaba jedha. Kanaaf ammoo leecalloo harkatti qabachuun dirqama. Bara 1991 booda aangoon harka alagaa waan turteef leecalloonis garuma warra aangoo qabutti waan yaatuuf Oromoon horii magaalaa ittiin oromeessuun hin qabu ture jechuun ibsa. Kanaaf gaafiin Oromoo guututti waan hin deebi'iniif qabsoon itti fufte. Kanarraa ka'uun qabsaa'onnii fi jaarmiyoonni qabsoo Oromoo waggoota 50 oliif Oromoo dammaqsanii ijaaranii Oromiyaa uumanii boodarra bara 2018 alagaa aangoo irraa buusuun kan ofii ol baasuu danda'an jechuun adeemsa Oromoon aangoo alagaa harkaa itti baasee addeessa. Kanaaf waggoonni afran darban kun amna qabsoo Oromoo keessatti boqonnaa afuraffaa fi haaraa jennee akkasumas boqonnaa aangoo jennee waamuu dandeenya jedhe. Boqonnicha kana keessatti Oromoo hiree fi balaan haaraan muudachuus xiinxala kana keessatti dheerameetii jira. Mata duree biraa jalatti boqonnaalee qabsoo Oromoo fi deebii mootummoota Itoophiyaa jechuun kan barreesse Jawaar sirna Haayile Sillaasee keessa boqonnaan qabsoo dadammaqsuu jalqabame jedha. Deebisanii ijaaruun ammoo walakkaan sirna Haayile Sillaasee keessa walakkaan isaa sirna Dargii keessa jalqabame kan jedhu xiinxalli Jawaar Mohammad sirni mootummaa dhaabuu ammoo bara wayyaanee keessa jalqabame boqonnaan aangoo qabachuu ammoo bara biltsiginnaa keessa jalqabame jedhe. Mootummoonni Itoophiyaa bulchaa turan tooftaa bulchiinsaa garagaraa fayyadamaa turaniin Haayile Sillaaseen tooftaa bulchiinsaa kallattii daayirekterool kan fayyadame yoo ta'u tooftaan kun namoota saba tokkoo ta'an qofaan kan sirni bulchiinsaa gubbaa hamma gaditti geggeeffamudha. Dargiin ammoo tooftaa sirna bulchiinsa wal makaa yookaan seemii daayirekterool fayyadamaa ture kan jedhu Jawaar tooftaan kun warraaqsa sirna Haayile Sillaasee aangoo irraa kaasuu hordofee sirni abbaa lafaa waan diigameef caasaa bulchiinsaa garagadii keessatti namoonni Oromoo hirmaachifamanii turan jedhe. Mootummaan wayyaanee ammoo tooftaa bulchiinsaa alkallattii indaayirekterool hordofaa ture. Bara mootummaa wayyaanee duram uummanni mootummaa giddu galeessaatti fincilee waan kuffiseef bara wayyaanee sirna bulchiinsa federaalizimii diriirsuun barbaachise. Dammaqiinsi saboota jabaataa waan dhufeef qaama tokkoon gubbaa hamma gadiitti bulchuun hin danda'amu ture jedha. Gama biraan wayyaaneen ilaalcha sabummaa waan leellisuuf olaantummaa Amaaraa waan falmaa tureef ilaalcha sabummaa babal'isaatii ture. Kanaaf sirna bulchiinsaa alkallattii sirna kolonii Ingiliis irraa madaqfatee biyya bulchaa ture jedham barruun Jawaar kuni.
Sirni bilisiginnaa garuu tooftaa bulchiinsaa kallattii daayirektarool deebisee fiduuf hojjechaa jira kan jedhu xiinxallee kun garaagarummaan jiruun bara Haayile Sillaasee Amaara tokko bahamma gadiitti aangoo qabatee Oromootti roorrisaa ture garuu kan bilisiginnaa Oromootu aangoo qabatee Oromootti roorrisaa jira jechuun ibse. Mata duree biraa gaafii Oromoo fi bu'aawwan boqonnaalee afran keessatti argaman jedhu jalatti kan barreesse Jawaar gaafiin Oromoo walii galatti gaafii mirgaa abbaa biyyummaati jedha. Mirgi abbaa biyyummaa kun wantoota gurguddoon sadi kan walitti hirkatan interdependentii of jalatti qaba jedha. Isaanis eenyummaa, qabeenyaa fi aangoo ta'uu dheera. Sirni cunqursaa alagaa gaafa saba tokko cabsu waan sadeen kana sarba kan jedhu Jawaar hoggansa saba sanii dhabamsiisuun yookaan ammoo jilbiiffachiisuun aangoo dhuunfataa aangoo kanatti fayyadamee qabeenya saamaa akka uummanni waloon itti hin fincilleeffamu eenyummaa waloo barbadeessuuf aadaa afaan seenaa saba sanii hacuucuu balfuu fi diiguu irratti hojjeta jechuun xiinxala isaa barreesse. Qabsoon saba waloon itti hin fincilleeffamu eenyummaa waloo barbadeessuuf aadaa afaan seenaa saba sanii hacuucuu balfuu fi diiguu irratti hojjeta jechuun xiinxala isaa barreesse. Qabsoon sabaa gaafa dhalattu faallaa kanaa sochootiin akkuma gubbatti ilaallee dammaqsuu fi deebisanii ijaaruun eenyummaa waloo deebiftee gadi dhaabdi fincila garaagaraatiin saamichalee calloo hanqisuu irratti fuulleffatte eenyummaa deebitee ijaaramte uummata waliin sochoosuun aangoo dhuunfatti jedhe. Mata duree biraatiin ammoo qabsoo Oromoo bara aangoo boodaa jedha. Haala qabatamaa amma jirurra dhaabbanne yoo dubbanne gaafiin eenyummaa walakkaa yookaan dhibbeentaa 50 deebi'ee jira kan jedhu barruun Jawaar gaafiin qabeenyaa ammoo dhibbeentaa 20 kan aangoo ammoo dhibbeentaa 10 qofatu deebi'ee jedha. Uummanni Oromoo qabsoo marsaa dhiheenya kana geggeesseen aangoo harkaa lagaatii baasuu danda'ee jira. Garuu har'as roorroo fi hiyyummaan ittuma fufte gaafii maalii jedhuuf deebii yoo kennu Jawaar aangoo harka alagaatii baafannee harkam garee Oromoo tokko galchine malee aangoon harka ummata Oromoo waan hin galaniif jechuun deebisa. Qabsoon saba tokko erga sirna cunqursaa alagaa ofirraa fonqolchitee booda aangoo san dhuunfattee dantaa ofii eegsisuuf boqonnaalee 4 aangoo qabachuun ascendancy aangoo cimsachuun consolidation fudhatama argachuu yookaan dhugeeffachuu legitimization fi aangoo tikfachuu preservation of keessatti hammata jedha barruun Jawaar Siraaj Muhammad kun. Qabsoon Oromoo wal'aansoo waggoota dheeraa booda bara 2018 sirna cunqursaa alagaa ofirraa buuftee aangootti ol baate kan jedhu xiinxalli Jawaar kun waggoota 5 darban kana keessa adeemsa aangoo cimsachuun power consolidation kana keessa jirti jedhe. Jeequmsi keessoo fi alaam Oromiyaa fi Itoophiyaa raasaa jirus dogongora aangoo argame kana cimsachuudhaaf jecha raawwatameen jechuunis falma. Qabsoon Oromoo aangoo harkatti galfattetti fayyadamtee rakkoo furuu osoo hin taane aangoon sun madda miidhaa haarayaa itti taatee jedha. Dogongoroonni kunneen aangoon kan qabatamte sochii ummataatiin ta'uu fi gaheen paartilee siyaasaa xiqqaa ta'uun utubaalee aangoo sirna tokko ijaaruu dadhabuun xiinsammuun qophaa'uu dhabuun hanqina dandeettii fi muuxannoo biyya bulchuu dhabuun ilaalchi fi karoorri hoggansa aangoo qabate hawwii mooraa qabsoo Oromootiin wal faallessuu fa'i ta'uun kaasuun xiinxalleetii jira. Garaagarummaan hawwii hoggansa aangoo qabatee fi qabsaa'ota Oromoo kun wal shakkii uume. Kan aangoo qabate na kuffisu jedhee shakkuun Oromoo caalaa Oromootti hirkatutti deeme. Qabsaa'onni Oromoo sirna abbaa irree haaraa alagaa firoonfateef waanuma sabichi hanga ammaa argateeyyuu diiguu barbaadu jalatti kufuuf deemna jechuun siyaasaa mormiitti deebi'uu eegalan jedha. Haalli kun hoggansi aangoo qabates hundee hawaasa isaa jechuun sooshaal beezii ofiitirraa deeggarsa dhabuun akka rarra'u godhe. Qabsoon Oromoos aangoo harkatti galfatetti fayyadamte rakkoo furuu osoo hin taane aangoon sun madda miidhaa haaraa itti taate jedha. Warri aangoo qabatee cimsachuu dadhabuun sirna bulchiinsaa kanneen isa duraa hundarraa laamshoo ta'e geggeessaatii jiru. Biyyattiin wal waraansa hamaa keessa galchuun kufaatii dinagdee hamaa fi kasaaraa dippiloomaasii guddaan akka isa mudatu taasise. Gama ummata Oromootiinis wal waraansa hamaa dhumaatiin takkaa isa mudatee hin beekne keessa galcha jedha Jawaar Siraaj Muhammad yoo xiinxalla isaa kana barreessu. Dogongoroota aangoo cimsachuuf godhame irraa kan ka'e gurmuun aangoo qabate dantaa fi mirga Oromoo eeguu hin dandeenye. Sababa kana irraa Oromoon deeggarsa aangoo cimsachuuf isa barbaachisu ta'e fudhatamas hin arganne jedha. Kanaafuu akkuma mootota ammaan dura hariiroon Oromoof mootummaa ammaa jidduu jiru kan diinummaa ta'e itti fufuu hima. Sabni Oromoo gaafa Haayile Sillaasee shiftaa
gaafa dargii wambadee gaafa wayyaanee ashabbaari gaafa biltsiginnaa ammoo shanee maqaa jedhu itti maxxansuun diineffamaa ture yoo jedhu Jawaar shiftaan wambadee ashabbaarii fi shaneen maqaa qeessii Oromoo sirnicha mormuun dhabamsiisuuf itti maxxanfamuudha jedha. Tarkaanfii humnaan aangorra turuuf murni aangoo qabatee fudhatuun qeerroon bara 2018 aangootti isaan baasee bosonatti galee humna qawween buusuuf lola itti banee jira. Hariiroon bifa kanaa ammoo gamalachuun uummataa fi mootummaas miidhaa jira. Haala kanaan itti fufnaan mootummaan kunis carraan aangoo tikfatee urmii dheereffachuu qabu dhiphaadha jechuun ibseetii jira. Akka xiinxala kanaatti qabsoon Oromoo boqonnaa afuraffaa kan aangoo qabachuuf cimsachuu keessa jiru kun gara boqonnaa shanaffaa mootummaa dimokiraatawaa uummataan filatame ijaaruutti ce'uu qaba jedha. Kana gochuun ammoo furmaanni jalqabaa himata sirreessuu akka ta'e akeeka Jawaar. Kana jechuun himanni hariiroo diinummaa biyya Itoophiyaa fi Oromoo jidduu jiru Itoophiyaa diiguu fi Oromiyaa ijaaruu jedhu sirraa'uu qaba jechuun ibsa. Hoggansi Oromoo aangoo qabatee jiru himataawwan gama lamaanuu shakkamaadhaan kan jedhu xiinxalli kun gama uummataatiin hoggansi ammam sirnichuma kaleessaa nu miidhe itti fufsiisuu shakkii jedhu akka jiru biyyi yookaan sirni Itoophiyaa ammoo hoggansi Oromoo aangoo qabatee jiru himataawwan gara lamaanuu shakkamaadhaan kan jedhu xiinxalli kun gama uummataatiin hoggansi amma sirnichuma kaleessaa nu miidhe itti fufsiisa shakkii jedhu akka jiruuf biyyi yookaan sirni Itoophiyaa ammoo hoggansi aangorra jiru gaafii Oromoon yoo qabate nadiiga jedhee shakkii akka qabu eera. Kanaafuu ilaalchi tarkaanfataan shakkii kana lamaan araarsuuf fayyadu akka bara wayyaanee dimokiraatik seentiraalizim osoo hin taane dimokiraatik pluralizimiidha jedham jechuun falmaam. Kunis waa sadii of keessatti kan hammatu yoo ta'u murtii siyaasaa keessatti olaantummaa hoogganaa yookaan murna tokko qofa osoo hin taane fedhii fi hawwii gareelee biyyattii keessa jiranii hedduutu gahee qabaata. Aangoon kun kan qabatamu humnaan yookaan gubbaa gadi kan fe'amu osoo hin taane fedhinnaa fi filannoo uummataan ta'a. Sirni bulchiinsaa fi aangoon garee tokkoo fi sadarkaa gubbatti qofa kan to'atamu osoo hin taane bifa sadarkaa adda addaatiin kan qoqqoodame ta'a jechuun ibsa. Biyyi akka Itoophiyaan seenaa abbaa irrummaa fi loogii gareetiin miidhama hedduun irra gahaa ture tan gadoo fi godaannisni hanga har'aa hin wal'aanamin kan yeroo ammaatti dammaqiinsi sabummaa sadarkaa olaanaarra gahee jiru keessatti aangoo gubbatti hudhanii qabuun olaantummaa garee tokkootiin murtii gubbaa gadi buusaan biyya ijaaruu dhiisii tursiisuun hin danda'amu jechuun falma xiinxalli Jawaar kun. Gama mooraa qabsoo Oromootiinis himanni Itoophiyaa guutummaatti diinumfachuun jijjiiramuu qaba jechuun eera. Qabsoon saba tokko murna alagaa aangorraa buuse murni isa keessaa madde aangoo qabate sirna abbaa irree yoo ijaare mirga guutuu goonfachuuf qabsoo itti fufuun barbaachisaa ta'us himata sirreeffachuun dirqama. Yeroo sirna abbaa irree alagaa irratti qabsaa'amu liberation narrative yookaan himata bilisummaa fayyadamuu turame gaafa murna abbaa irree ofitti qabsaa'amu ammoo democratization narrative yookaan ammoo himata democratessum ceesisutu fayyada jedha. Adeemsa democratessuu keessatti ilaalchonni dogongoraa lama demokiraasiin hin danda'amu jedhuu fi demokiraasiin hin barbaachisu jedhu sirraa'uu akka qabus ni dhaama. Boqonnaa qabsoo shanaffaa kan ta'e demokiraatessuu keessatti qabxiilee ijoo akka nagaa buusu daneessummaa keessoo taaliguu saboota ollaa waliin hariiroo gaarii tolfachuuf hariiroo alaa cimsuun qabxiilee jedhan barbaachisoo ta'us eereetii jira. Akka Oromootti nagaa keessaa fi alas buusuu irratti fuulleffachuu qabna. Nagaa keessoo buusuuf bakki irraa eegalamu humnoonni qawween wal waraanaa jiran gara marii araaraatti akka dhufan gama maraan dhiibbaa fi tumsa gochuudha jechuun eereetii jira. Murni aangoo harkaa qabu aadaa kophaan nyaadhaan warra isa duraa aangorra turan irraa dhaaleen balaa dhaqqabe hubachuun aangoo fi itti gaafatamummaa hiruudhaaf of qopheessuu qaba kan jedhu qondaalli KFO Jawaar Mohammad gama kaaniinis humnoonni qabsoo hidhannoo keessa jiran qawwee kaasoo sababa amansiisaa ta'e qabaatanis lolli itti fufuun saba kanaaf kasaaraa hamaa akka fidu beekuun nagaaf of qopheessuu qabu jechuun gorsa. Gareeleen dirree waraanaatti wal waraanaa jiran waliigaltee lolaa dhaabuu irra erga gahanii booda dhaabbileen siyaasaa fi
Dhaabbileen siyaasaa hafanii fi ayyoonni biyya keessaa hirmaachuun waliigaltee siyaasaa cimaam gama hunda fayyaduu fi amansiisuu irra gahamuu barbaachisa jedha. Hariiroon saboota waliin tolfamu ilaalchisee keessattuu saba Amaaraaf Oromoo jidduutti dhimmoota gurguddoo 6 irratti garaagarummaan akka jiru marii hooggansi Oromoo fi Amaaraa baroota 2019 hamma 2020 gooneen adda baafnee turre kan jedhu Jawaar kunneenis akkaataa seenaan biyyattii itti hubatamu politics of historical memory dhimma Finfinnee dhimma daangaa naannolee lamaanii dhimma dhalattoota saboota lamaanii naannoo lamaan keessa jiraatanii heera mootummaa fi dhimma afaanii ta'uu tarreessa. Dhimmoonni kun gara wal waraansaatti akka hin geessine gama tokkoon cimina keessoo jabeessa gama biraan ammoo mariin sirnaawaa hooggansa siyaasaa Amaaraa waliin gochuun barbaachisaa ta'a jedha. Gama biraan ammoo mariin sirnaawaa hooggansa isaanii waliin gochuun barbaachisaa ta'a yoo jedhu barruun Jawaar humnoonni siyaasaa Amaaraa himata Itoophiyaa dur fayyadamaa turan dhiisuun gara sabboonummaa Amaaraa ce'aa waan jiraniif ce'umsi akkasii ammoo danfa kan qabu waan ta'eef gara lolaatti akka hin seenamne gara Oromootiin bilchina guddaan tooftaaf tarsiimoo cimaa gaafata jedha. Xiinxalli Jawaar kun itti fufuun sabboonummaan bifa lamaan finiinuu mala tokkoon gareen cunqurfame tokkoon miidhama roorroosanii xiiqii fi aarii keessa seenee yoo socho'eedha. Kan lammataa ammoo gareen dur ol'aantummaa qabaachaa ture ol'aantummaa san dhabuun yeroo dallanuudha jechuun ibsa. Sabboonummaan bifa lammataa ammoo guyyarraa gara guyyaatti ol'aantummaan gama siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee jalaa hir'ataa waan deemtuuf miira gaabbii aarii fi abdii kutannaatiin socho'a jechuun eereetii jira. Gama biraatiin sabboonummaan garee cunqurfame miira abdii bor aduunnaaf baati jedhuun yoo oofamu kan warra ol'aantummaarra ture dhabuuf deemu yookaan ammoo dhabe ammoo aduun natti dhihuuf deemti jechuun abdii kutannatti finiinfama jechuun eereetii jira. Haaluma kanaan Amaarri sababa loogii biyya itti ijaaramte kan ta'e caasaa birookiraasiin federaalaa fi diinagdee keessatti ol'aantummaa qaba. Ol'aantummaan kun garuu adaduma saboonni biroo dammaqaa fi sirni walqixxummaa dhufaa deemuun hir'ataa deemaatii jira. Sabboonummaan miira ol'aantummaa dhabuu irraa dhufuun hedduun lola kaasuun beekama jechuun ibse. Sabboonummaan warra Saarbiyaan fakkeenya kanaati. Yeroo ammaa biyya Ameerikaaf Awurooppaan kan raasaa jiru sabboonummaan warra adii baqataan sanyii biraa ta'e ol'aantummaa keenya fudhataa jira kan jedhuun danfaa jiru sabboonummaa bifa kanaati jechuun ibseetii jira. Bara 2018 booda murni Oromoo aangoo qabate humna siyaasaa Oromoo dheesse kan Amaaraa firoomfatuun himata siyaasaa Amaaraa madaffachuuf abdii itti horee ture kan jedhuun xiinxalli kun lolli Tigraay dhaabbatuun murni aangoo qabu hirkattummaa isaaniirraa qabu hir'isuun gara gidduutti deebi'uu argisiisaa dhufuun abdii kutannaa isaanii hammeessaa dhufe jedhe. Waggoota as deeman keessatti aarii fi abdii kutannaan kun daran hammaataa deemuu mala. Kanaafuu balaa sabboonummaan bifa kanaa fiduu malu dursanii hubachuun tarsiimoo ittiin to'atamu qopheessuun barbaachisaadha. Tarsiimoon qophaa'u kunis waan lama madaalchisuu qaba. Gama tokkoon humnoonni siyaasaa Amaaraa olaantummaa kaleessaa deeffachuu akka hin dandeenyee fi carraan akka hin jirre kan amansiisu yoo ta'u, gama kaaniin ammoo sirna walqixxummaa keessatti qooda isaaniin malu akka argataniif loogiin akka hin miidhamne wabii kan kennuuf ta'uu qaba. Itti dabaluun boqonnaa dimokiraatessuu keessatti humna nageenyaa cimsachuun diinagdee sirnaan taaliguu fi beekumsa oomishuun tamsaasuun barbaachisaa akka ta'e ibsuun xiinxalasaa goolabee xumurree jirra. Ansiraa isa baa ture. Gama gummaa kaameraa piroodaakshina bareedaan miliyooti banaa kan isin biraan gahaa ture. Abdii Jamaaliin torban milkii haa ta'u.